Oromiyaa keessattuu bulchiinsi caccabaa deeme. Bulchiinsa caccabaa deeme kana ija keenya fuulduratti argaa waan jirruu fi gara fuulduraatti immoo lolli kun akka bal'ataa deemeen waan bulchiinsa caccabaa jiru kuni furmaatatti godhamaa yoo deeme malee deemsa keessa gara sirna ala deemee ka hunditti gaabbutaa jechuudha. Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa ka jedhu labse isa kana ofitti fudhatanii ummatis bakka ofitti fudhatee alaaf keessa deeggarsa qaba. Kanneen immoo ofitti fudhatanii bakka bulchiinsi caccabe kanatti inni kuni bakka bu'aa deemee ummataaf sarviisii akka kennu irratti hojjetan Oromiyaa keessa bal'aa ta'uu hubata Adda Bilisummaa Oromoo. Isa kana deeggaraa inni kuni guddataa aangoo akkatti ummata Oromoo harka galchu ka mootummichi silaa sirna keessatti xumure yookaan filmaataan yookaan immoo bifa biraan ka xumuruun itti ture gara furmaata siyaasaatti akka deemnuuf isa kanarratti bal'inaan hojjetaa jira Adda Bilisummaa Oromoo. Ittis milkaa'aa jira. Ka ofitti fudhatanii hojjetaa jiran jiru. Caasaa diriiraa jira. Isa kana jajjabeeffataa gara furmaata siyaasaa keessatti immoo qooda isaa ba'achuudhaaf isaan sila tuqe sana caasaa gahaa fi dandeettii gahaa itti ijaaraa ittiin waan gochaa deemu keessatti itti jira. Fuuldurri keenya gaaffii uummata Oromoo ka aangoo siyaasaa uummata Oromoo harka galchu sana bakkaan gahuudha Adda Bilisummaa Oromoo ka irratti fuulleffatee jiru. Isa kana keessatti egaa kanneen dhimmi ilaalu warra isa sadarkaa federaalaatti bifa political settlementiidhaan kuni akka bifa qabatee deemu lolli akka itti dhaabbatuu fi gara sanaatti akka deemnuuf ka furmaata siyaasaa jenne sana mootummichatti irratti dhiibbaa gochuu waliinuu uummata waliin itti deemna kana itti jirra. Isa kana bakkaan gahaa jechuudha. Yoo kun hin ta'in akkatti gara filmaata itti aanu jedhamus akkatti deeman hin jiru. Filmaati sunis asiin bahu inni kun xumuramuu qaba jenneeti amannaa jechuudha.